السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما اللي ولتي دي بنيجي الرأيقة بقى نجان لفتني أما أنت نوانا جايبة بسني قبل ديرة أكو بيتن أرضي الأشياء جزيا ما كان اشتعال قد كيس جرت اشتعال يجون لولا حما كيس جرتين بيتني قال قدانو ناسين وراني فوسي يرمو كايسين نمني مرت بيكو يجودا مقالة سنا كقبته يجرون أكا مقالة باب المندب الرتي يجودا كيلا مندب بوبا أكا دوني الدنيا تكتين انترني مجزيا ما كان مسائل أيو كان موني كودا غير مليشة جبوردا غير قيافته ركوتا جري يجودا تشتر كان غير فودا تجرا gara biraatiin illee jidduu Israa'eliitii fi jidduu Lubnaanii jidduutti miila kan lolli likki malee baay'ee oo'ee akka malee walitti jiran isaan illee ni dheengadda hoogganaa Hamaas jechuudha ka Taayib Luqassam magaalaa Beeruutii keessa jiraatu Israa'eliin rukuttee nama hedduu wajjin akka shahidummaa argatan hin dubbatama. Kunillee ammoo biyyattii san keessatti naannoo adda Eeshiyaa keessatti akka nageenyi gadi hin tasgabboofne wanta godhu keessaa isa tokko. Kana qofaa miti abdii hedduu kan khaasatan akka naannoo Iraaqii fi akkasuma Iraanii keessatti illee lola hedduutu iyyuu deemaa jira jechuun dhawan jechuudha. Iraanillee dhoo'insa bakka lama moo sadiitti argamee jira kaleessa jechuudha. Akkasuma waraanni Iraaqii keessa jiraatu ka mootummoota gamtoomanillee magaalaa guddittii Bagdaad jedhamtu keessatti naannoo muraasa irratti tarkaanfii fudhatee dha'ee kunillee ammoo akka nageenyi duraan iyyuu qarree jiru sun akka haga hafee addaan bu'u keessaa wanta isa tokko jedhanii dubbataa jiran jechuudha. Walumaa galatti wanni bakka kanatti akkaan dubbachamu himamuun isaa akkaan barbaachisu yoo jiraate mootummoonni dhiyaa jechuudha. Warroonni dhihaa gizee ammaa kana gamtaa godhanii biyya 29 gamtaa godhanii gurmeessanii jiran jechuudha. Maal jedhani yeroo kana biyyi tamiyyuu doonii karaa bahara yookaan bahara mandab yookaan bahara Yamanii kanaan deemtu irratti waraanni Yamaniidha tarkaanfii addaa fudhataa jira waan taateef namni kamiyyuu karaa kana daldalatu karaa kana naggaadatu lubbuu isaarraa ittisa haa godhu lubbuu isaarraa deebisuuf yaalii haa godhuti jedhanii mootummaa 29 gamtoomsanii jechuudha. Yamanii dha'uudhaaf qophiirra jiranii taa'e kun ta'uu baate ammoo Yamaniin akka haga obboleeyyan keenya kanneen Gazaa keessa jira warri Falastiinotaa jechuudha. Isaaniif wanni barbaachisummaa qabu isaaniif dhiyaatutti haga Israa'eliin roorroo isaanii irratti deemsaa jirtu san dhiiftutti nuti doonii warra dhihaa ta'ee akkasuma doonii Israa'elii karaa kana deemtu takkatti akka dhiifne jedhanii dhaadannoo guddaadhaan yeroo dubbatanii dhagama jechuudha. Walumaa galatti Yamaniin baay'ee tokko waan gaariirra jirti. Akka yaada kiyyaatee ta'e jechuudha. Maaliif yaada sumaan keessa ibsadha. Yamaniin waan gaarii tokko maaliif namni haga jiru walii dhukkubsatu wayya walii yaadu wayya jechuudha. Namni dhibee namaa hin dhukkubsanne namni wanti tokko isatti hin dhagahamne namummaa hin qabu jechuudha. Idan yeroo isin achitti waan kana dalaydu yeroo isin obboleeyyan keenya achitti dhooftee jechuudha. Miidhaa garagaraa irratti raawwattu callisanii laalanii tuma yookaan uummatuma kafaraa kana wajjin fiiguun waan hin barbaachifne waan biraa dhabdee obboleessa kan kee kan midhamaa jiru rabbii kan kee kadhachuun akkaan barbaachisaadha waan taateef. Idan asii obboleeyyan keenya kanneen Falastiinota keessa jiran achii miidhaa achii dhawaa waan hin taane isaan irratti dalagaa asiin ammoo huutii yookaan waraana Yamanii kana isaaniin taa'aa isintu rakkoo qabaa jedhanii isaanitti quba qabaa jiran jechuudha. Kun ammoo hagamta akka warroonni garbii kun maal akka yaadanii fi akkasuma maal akka kaayoon isaanii kun maal akka ta'e namaa gala jechuudha. Yaani jenisaayid waan jedhamu jechuudha. Uummata musliimaa kana irratti waan akkasii yaalii godhaa jiran fakkaatti jechuudha. Wabil jumlati kana ta'e san ta'e nu wanni keessaa guuran hin jirtu wanni nu barbaannu annasru minallahi rabbi islaama tokko taasisee kalimaa isaanii tokko taasisee duratti deemuudha waan taateef rabbi islaama haa tokkomsu Falastiinota illee rabbi haa tumsuu fi jennaa gaa haga viidiyoo biraa rabbi fedhee qabadhe isinii adeemdee isinii dhiyeessutti kanumaanii wassalamu alaikum warahmatullahi isinii jenna chaanala kana sabskiraayib laayik sheer gochuu akka hin daganne.